keessattis ollaa keessattis reenya abbaa koo faadha koo riyyoota koo obboloota koo gidduttis cuucii jedhamee waamama. Maqaan kun sirrii moggaafame obseennaan qoymee buna dhugaatii keessatti obseen jedhamtennaan eessatti rennaan addunyaa irratti jedhamte. Darraa furi maqaan kee geettirama. Maqaan kee ulfinaan jijjiirama. Faarfadhe gaa faarfattu obsee jedhema dokumentii miidhagaa kana luqqisee achi as baase. Suuqataa yookiin boo'ii guyyaa dhufe achi as baata. Namoonni maqaan keessan awwaalan, namoonni sammuun keessan awwaalan, namoonni abjuun keessan awwaalan, namoonni nagadi keessan awwaalan, ati waaqumaaf ta'e malee keessaa si luqqisa. Ijoollee 15 ta'ee dhaladhee akka koon bareedanii, akka koon jaan qabanii, akka koon jaallatamanii, nama dhiibdee namni jaallachuu dida jedheen jaalalli dibataan dhufa, jaalalli ulfinaan dhufa, jaalalli waaqarraa dhufa, jaalalli simboo waaqarraa dhufa. Baay'ee nama harkeessee hin jaallatamtu, baay'ee nama yaachiftee hin jaallatamtu, waajjira mootummaa keessaa baay'ee lama kaaftee hin jaallatamtu, waaqayyo yoo si argan jaallatamta. Jaalala paraparaan si jaalladheere, jaallattu. Intala corroqa kee teessee saantima kadhattu tokko, intala akkasii teessee birrii kadhattu tokko, intala iddoo akkasii teessu tokko beektaa yeroo gabaadhaatti qarqara gabaatti argiteetta saantima kadhatti isa sin jechuuf jettan qat godhe Yesuus. Kanaaf na jaallattan. Kagoti namni badena ko barbarama nama tora tanre namate ana waduguma erka ana bilafti kuni bariye iye inafu tatabada hakki kampetani koftani turu. Kamni ko dukkana limiti kamu ifa lafan kae utu arkitani malon jalama taka buddha keessa deddebi'a barakare achi dhufe harka koona qabe inni rawaame erga kooti namni badeena ko barbadama nama toora tarre namaa ta'e ana dhuguma. Ana bilafti kuni bariye iye inafu tatabada hakki kampetani koftani turu. Nundumtu gurras kabana nada kefata erga koti namni badena ko barbarama akka goda isa utirabe alat kadama nama kasitanu namate ubadana erga koti namni badena ko barbarama nama tora tanre namate ano duguma. Ana bilafti kuni bariye iye inafu tatabada hakki kampetani koftani turu. Dina baje irrede adda
jiraachuu qofsaaba basa guddaa waaqayyo ta'e aanotee naana deemasee gaaraatti yaannee guyyaa gooftaa takka dhala namaa kan barbaadame erga kooti namni badee dhufu hin barbaadama nama toora tarree namaa ta'e anoo dhuguma erga ana bilaafti kuni bari'ee dhi'ee inafu jajjabaadda hafti kan fitanii gooftaan hin turu. Kagabetiin argana basee aanaan dhugumaa kan maal taa'e binni waaqotiif taa'ee gugumaa na ta'aafu ulfinni fokkoti kan saa mul'atu bo'omataan kokaana dhumaalelee egaa gubatu siifan ta'aa siifa wareegamaa kan ko'aafu guddina keenemaa abba gaarii gaaddisaa boqonnaa naaf taateetta galatan siif kennaa abba gaarii gaaddisaa boqonnaa naaf taateetta galatan siif kennaa.